Hai ijoollee Oromoo akkam jirtu nageenyi waaqayyo isiniif yaa baay'atu bakkuma jirtanitti warroonni YouTube kee afaaraa taatan subscribe naaf gochuun na guddisaan isiniin jedha akkanumallee warri na wajjin turtan hedduu galatoomaadha. Nagaan keessan nageenyi waaqayyo bakkuma jirtanitti isiniif yaa baay'atu. Please maatii wal kadhannee odoo wal jalaa diduu baannee baay'ee natti tola dhugaa maalifini wal tuffachuu odoo wal guddisnee isatu gaariidha. Wal gargaaranii gargaaramuun bareeda. Sira kanaatiifuu namni maatii isin gaafate subscribe namaaf godhaadha. Sira kanaatiifuu waliin tuffannu walaa guddisnu isiniin jedha. Afaanumaan qomoo koo Oromoo namna jechuun bu'aan qabu jechuudha. Arrabni waan hunda haasaa waan ta'eefu waan hundumayyuu waan gochuu qabnu keessa keenyan yoo ta'e malee afaan inooti afaan waan hunda haasaa waan argee waan namatti mul'ate haasaa afaan garuu keessa keenya waliin haa jennu jechuudha. Qomoo koo maaliif namna jechuun bu'aan qabu jechuudha haasofni. Sira kanaatiifuu walaa guddisnu wal tuffachuu hin qabnu. Namni tokko dhufee baan subscribe maatii takkitti yookiin lama yoo qabaate namni sun dhufee nu gaafate viidiyoon isaa okay nutti tolu baatu nutti tolu baatu daqiiqaa muraasa isaa laalee like goonee fi subscribe goonee fi yoo baane namichi sun boru waan gaarii fideetoo dhufa. Sira kanaatiifuu wal tuffinumaayuu bu'aan qabu. Yoo wal guddisne bakka gaarii keenya yoo harka wal qabanne bakka gaarii keenya. Kanaafiyyuu waliin tuffannuun isiniin jedha. Namni dhufee yoo maatii isin gaafate maatii ta'a fidaa eenyumaafuu akkas wayyaa maaliifin eenyumtuyyuu warri maatii baay'ee qabu 2,000 yookiin 3,000 ol qabu akka namattiin tokkorraa ka'eeti an akkasittiin subscribe gootachuu danda'e garuu isa san duubatti deebi'aa too yaadadha anis akkasuman ture jedhaate jechuudha. Wal tuffachuu bu'aa hin qabu waan ta'eef har'a sila YouTubein kee guddate fantee si gadi sal tuffachuu hin qabdu jechuudha. Bakka isaa buusuu qabda isiniin jedha. Kanaafiyyuu walaa jajjabeessinu eenyumtuu afaan keenya yaa guddatu isiniin jedha. Nageenyi waaqayyo bakkuma jirtan hunda keessaniifuu isiniif yaa baay'atu adaraan isiniin jedha. Subscribe nama nu gaafate hundaafuu subscribe yaa goonu maatii yaa taanuu fi yaa jajjabeessinu walaa jajjabeessinu walaa guddisnu afaan keenya yaa guddifannu isiniin jedha. Yoo wal bira dhaabbanne hin kufnu jedha.